keessatti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qonnaan bultootaan waraana bilisummaa Oromoo qaltanii nyaachiftanii nutis qalaanu nyaachisaa jechuun hawaasa hiraarsaa jiraachuu himan. Baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa keessatti hidhaa fi reebichi waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin jiraattota irratti raawwatamu hammaachuun dhaga'ame. Iiraan dooniiwwan ulaa Hormuuz keessa dabraniif hubachiisa kennitee jiraachuun himame. Waxabajjii 25,2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa keessatti hidhaa fi reebichi waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin jiraattota irratti raawwatamu hammaachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa keessatti hidhaa fi reebichi ergamtoota waraana murna maafiyaa mootummaa bilchiginnaa PPtiin jiraattota irratti raawwatamaa jiru hammaachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP badii tokko malee jiraattota siyaasa kamirraa bilisa ta'an hidhuu fi reebicha hamaa milishoonni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP raawwachaa jiraachuu ibsuun jiraattonni namni adda durummaadhaan daba kana raawwachiisaa jiru bulchiinsa araddaa mi'eessoo kan ta'e nama maqaan isaa Muhammad Hashim jedhu ta'uu namni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise tokko ifoomseera. Damni maafiyoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin naannicha irra ga'aa jiru salphaa akka hin taane kan himu jiraataan magaalaa komunaa tokko sodaachisaan cinatti yakkootni suukanneessuun haga ajjechaa jumlaatti raawwatamaa jiraachuu dubbata. Ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin hidhamanii namootni daramaa jiran kanneen maqaan isaanii nu gahe Ahmed Alishuu, Yaasiin Jalaal, Kadir Baalee fi daa'imman akkasumas hawwan hedduun kanneen maqaan isaanii ammaaf nu hin qaqqabin ji'oota hedduuf mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiraachuu itti dabaluu dheeraniiru. Godina Arsii lixaa aanaa Siraaroo keessatti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qonnaan bultootaan waraana bilisummaa Oromoo qaltanii nyaachiftanii nutis qalaanu nyaachisaa jechuun hawaasa hiraarsaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii lixaa aanaa Siraaroo keessatti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qonnaan bultoota hiraarsuu fi saamicha qabeenyaa uummataa hammeessanii jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Godina Arsii lixaa aanaa Siraaroo ganda qixxee teessisaa keessatti ergamtoonni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP torbee darbe keessa woboof qaltanii nyaachisaa turtanii nuufis dafaa qalaanu nyaachisaa jechuun qonnaan bultoota maqaan isaanii Badhaasoo Oggatoo, Jaarsoo Daaksisoo, Fardaa Ganamoo fi kanneen biroo hedduu hiraarsaa turuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Kana malees ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kun tarkaanfii irree fi gaachanni sabaa woboon goleewwan Oromiyaa cufatti fudhachaa jiruun raafama keessa galanii woboo sakattaana jedhanii gandicha keessa gara bosonaa fi gaaratti dirqamaan hawaasa harka duwwaa baasuun hiraarsaa jiraachuus maddeen itti dabaluun eeraniiru. Abdii fi gaachana sabaa woboo fi hawaasa Oromoo walitti diinomsuuf haasaa burjaajessaa woboon horii keessan isin jalaa qalataa haadha manaa keessan isin jalaa fuudha jechuun olola oofanis hawaasni jecha kana dhaga'u mufachuun jaalala woboof qabanii fi kaayoo woboo irratti akka hiriiran dhaamaniiru. Iiraan dooniiwwan ulaa Hormuuz keessa dabraniif hubachiisa kennitee jiraachuun himame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Dooniiwwan karaa ulaa Hormuuz darban hunduu nageenya isaaniitiif jecha karaan darban kan Iraan hayyamteef keessa akka ta'uuf sochii taasisanis dursanii beeksisuu akka qaban eegduun warraaqsa Islaamaa Iraan beeksiseera. Eegduun warraaqsa Islaamaa Iraan ibsa kana kan baase ulaa Hormuuz keessa toorri darban haalaan banamuu gabaasaaleen agarsiisan bahuu isaanii hordofeeti. Dooniiwwan ji'ootaaf karaa darbaa dhabanii turaniif toorri baname jedhamee fudhatama kan hin qabne ta'e guutummaan guutuutti dooniiwwaniif balaa kan qabudha jechuun akeekkachiiseera. Eegduun warraaqsa Islaamaa kun ibsa isaatiin toorri karaa ulaa Hormuuz keessa darbuu fayyamame karaa eegduu warraaqsa Islaamaa Iraaniin ibsame qofa. Dooniiwwan karaa chaanaal 16 jedhamu qofaa fi humna waraanaa Iraan waliin dubbachuun ta'uu akka qabu hubachiiseera.
gaafa roobii ollaa ulaa Hormuz biyyi taate Oomaan sochii dooniiwwan yeroo dheeraaf karaa ba'aa dhabanii turan saffisiisuuf jecha toora galaanaa haaraa banuu kan beeksifte yoo ta'us eegduun warraaqsa Islaamaa Iraan garuu ibsa isaa keessatti waa'ee karaa galaanaa haaraa Oomaan jettu irratti kallattiin waan jedhe hin jiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.